Tole, sagantaa dabarte keessatti waa'ee bed making irraa close bediidhaa fi open bedii ilaallee dhiifne mata dureen keenya kaarraan tanaa occupied bedii qopheessuu hajuu making occupied bed. Aniin kun dogoggoraan irra barreeffame occupied bediidha. Occupied bed jechuun siree dhukkubsataan irra jiru tan irraa bahuu hin dandeenye osoo inni irra jiru akkamitti qopheessa waan jedhu. Definition isaa an occupied bed it is a bed prepared for weak patient. Siree dhukkubsataa laafaa takka ammoo warreen bedridden jedhan warreen siree irraa ka'uu hin dandeenye warreen siree irra ciisu halkanii guyyaa who is unable to get out of bed nama siree irraa ka'ee deemuu hin dandeenyeef siree qophooytuun occupied bed jedhaniin hiikkaansaa. Purpose occupied bedii kana qopheessaniif maali? Kaayyoonsaa. The first purpose is to provide comfort dha. Itti tolchuudha. Akka itti mijjatu. And to facilitate circulation of patient. Marsaan dhiiga qaama dhukkubsataa keessa jiru akka sirnaan dalaguuf. Akka itti toltee raahaa akka argatuuf. To provide cleanliness for patient. Bakka qulqulluu, bakka mijjattuu akka taatuuf qulqullina isaa san eeguuf. And facilitate position of patient bed. Akkaataa ciisinsa dhukkubsataa sanii siree irratti mijjeessuudhaaf kaayyoon occupied bedii kana tolchaniif qopheessaniif. Inni sadaffaa to conserve patient energy dha. Anniisaa isaa humna isaa san qusachuudhaaf. Inni siree irraa ka'uu waan hin dandeenyeef humnuma isaa sanuu qusachuudhaaf. And maintain current health status. Haala fayyaa ammaan tana keessa jiru san fooyyeessuudhaaf, tursiisuudhaaf kana godhama. Purpose isaa guddaan comfortidha. Itti tolchuudhaaf. Kaayyoon occupied bedii kana qopheessaniif. Eega purpose isaa ilaallee meeshaan siree tana qopheessuuf nu barbaachisu maal maali? Meeshaan siree tana qopheessuuf nu barbaachisu akkuma sireelee asiin dura dubbanne close bediidhaa fi open bedii qopheessinu meeshaan isaa wal fakkaataadha. The first two large sheetiin jiraachuu qaba. Large sheetii lama. Draw sheetiidhaa fi rubber sheetii. Kan patientii jala afamu sun jiraachuu qaba. Pillow case kiisha makaddaadhaa dhufuu qaba. Inni biraa paajamaa or gown if necessary. Yoo uffata isaa san irraa baasuun ka barbaachisu taate uffata isatti uffisan pajaamaadhaa fi takka gaawunii jedhaniini kan patientiin sun kaayatu. Inni biraa spread sheetiidha. Spread sheetiin bed spread jedhaniini kan siree san irra bal'ifamu. Akkasumas chaartiin waan hojjette san irra galmeessitu jiraachuu qaba. Clean gilaavii dhufuu qaba. Gilaavii qulqulluu fayyadamtaa. Occupied bedii yeroo jennu siree dhukkubsataan irra jiru osoo isa irraan kaafnee isuma jalatti akkuma jalqaba qopheessitu sanitti qopheessuudha. Occupied bedii. Procedure isaa kana ilaalla. Akkamitti occupied bedii akkamitti qopheessan? Jalqaba isaa kana qopheessuudhaaf wash your hands and collect equipment. Harka kee dhiqatteeti san booda meeshaalee siree tana afuudhaaf si barbaachisu guurratta. Eega meeshaa san guurrattee booda explain procedure to the patient. Yeroo hundaa'u waan dhukkubsataadhaaf godhuudhaaf deemtu hundaa'u itti himuu qabda. Procedure dhukkubsataa gootu. Osoo isatti hin himne akkanumatti hin gootu. Carry all equipment to the bed and arrange in order to be used. Meeshaa sanii yeroo guurrattu tartiibaan akkaataa booda itti fayyadamtuun ordarii isaatiin kaa'achuu qabda. San booda isa san fuutee siree patientii san bira fitta. Eega meeshaa bakka siree san fiddee booda make sure the window and the door are closed.
maskootaa fi foddaadhaa fi hulaan wardii sanii cufamtee jiraachuu mirkaneeffachuu qabda. Eega hulaadhaa fi maskootii cuccuftee iskiriina gootee make the bed flat if possible. Yoo ka mijjatu taate sireen sun akka afuudhaaf si mijjatutti saayizii keetirra jiraachuu mirkaneeffachuu qabda. Filaatii godhuu qabda, diriirtuu godhuu qabda. Loosen all bedding from mattress. Waan duraan siree sanirra afamee jiru firaasharraa kakaasuu eegalta. Wantoota duraan sireerra afamee ture san. Beginning at the head of bed. Mataa sireerraa eegalteeti irraa kaasuu eegalta. And place dirty pillowcase on the chair for receiving dirty linen. Amsoolaa booda yeroo irraa marte laawundaritti erguu deemtu kana lafan keeysu. Maal keessa laawundarii haampara kiisha san keessa. Yoo sun hin jiraanne kiisha makaddaadhaati akka laawundarii haampariitti qopheeffattee achi keessa guurta. Have the patient flexing akka inni miila kana ol cabsatu gooteeti miila isaa ol cabsitee or help patient to do so with one hand over the patient shoulder and the other over the patient in turn patient toward you. Patientii kana miila isaa kana ol cabsiteeti harka kee tokko gacceekuu isaa kana qabdee harka kaaniin jilba kana qabdee gara keetitti as garagalchita. Never turn away from you. Firraachi garagalchuun qabdu. Gara keetitti gara keetitti as garagalchita. Maaliif gamas achi garagalchinee siin jaame may cause him to fall out of bed. Sireerraa kufuu danda'a. Irraa qaaruu waan danda'uuf firraachi garagalchitu. Gara keetitti as garagalchita. When you have made patient comfortable. Yeroo patientiin sun ciisinsi isaatti tole itti mijjate. Akkasumas secure near to the edge of bed as possible. Hanga danda'utti sireerraa qarqara tokkotti yeroo inni gamanaas siqe go to other side your equipment with you. Sanbooda gara inni irraa siqe sanitti meeshaa kee naanneeffatteeti gara sanirraa hojjechuu eegalta. Loosen the bedding on that side. Amsoolaadhaa fi waan firaasha san gubbaa jiru kara saniin irraa kaasuu eegalta. Patientii jalatti. Fold the bed spread halfway down from the head. Bed spread isa patientii gubbaarra jiru san mataarraa gara gadiitti gammaruu eegalta. Fold the bedding neatly up over the patient. Sanbooda gara patientiitti gara sachoo maraa deemta. Kana booda roll dirty bottom sheet close to the patient. Bottom sheetii gara dhukkubsataatti gara sachi maraa deemta. Eega isa kanarraa martee booda put the clean bottom sheet on used top sheet center. Eega irraa martee akkuma nama siree jalqaba qopheessuu sanitti bottom sheetii firaasharraa afta. Firaasharra eega aftee booda walakkaa irratti hanga walakkaatti afta. Fold as the center of bed rolling close to the patient. Hanga patientii dhaqqabutti gara sachi dhiibdeeti mataadhaa fi tooppiidhaa fi bootomiindii taayitilii taaggoota. Kornara hiita. Firaasha jala dabarsita. Isa kanatti dhiibdee sanbooda bottom sheetii gubbaadhaan put on rubber sheet and draw sheet. Bottom sheetii kana gubbaarratti rubber sheetiidhaa fi draw sheetii irra afta. Sanbooda gara kana eegaa aftee fixxee booda maal goota? Turn patient toward you. Dhukkubsataa kana gara keetitti as garagalchita. Karaa irra afte kanatti. Make comfortable on the edge of bed. Eega gara keetitti as deebiftee akka isaa tolee jiru mirkaneeffatteeti garam naannootu go to the opposite side of bed. Karaa nafin karaa uffanni irraan jijjiiramee san gara isin naannootu. Take basin and wash clothes with you. Give patient back care. Yeroo kana yeroo garas naannootu sun baakkeerii kennitaafi. Dugda saasanii irraa qulqulleessita. Uffata jiiftee carqii jiifteeti bishaaniin dugda isaa kana irraa qulqulleessita. Eega dugda isaa kana qulqulleessitee booda remove dirty sheet gently.
waan afata sireerra jiru haggaraa saniin jiru sanii duraan gamas martee waan ta'eef walitti qabdeeti kiisha makaddaadhaa harreefu qopheessite san keessa yookaan laawundarii hampara keessa. But not on floor. Lafarra kaa'uun qabdu. Remove dirty bottom sheet and unroll clean linen. Dirty bottom sheet san isa peeshantiin reefu irra ciisaa ture san irraa marteeti kan reefu fiinxa tokko gamanaas haftee peeshantii jalatti hafe san gamanaas harkifta. Eega gamanaas harkiftee tuck in tightly at the end and meter corner. Akkuma siree qopheessan sanitti firaasha jala dabarsitee san booda koornara hiitee turn patient and make position comfortable. Peeshantii garas garagalee jiru san duudaan ciibsitee sitti tolee jettaani. Back rub should be given before the patient is turning on his back. Asirra wanni ati hubachuu qabdu shukkuummaan duudaa kanarra rirriguun shukkuumuun osoo peeshantiin duudaan hin ciifne yeroo cinaacharra ciisu jiru sanii yeroo san duudaa kanarra qulqulleessuu fi shukkuumuun achirratti. Place clean sheet over the top sheet and ask patient to hold it. Kana booda clean sheetii top sheetii gubbaa keessee isa gubbaarra eega aftee booda qabadhu jettaani. Go to the foot of the bed and pull dirty top sheet out. Isa dartii ta'e sanii jalaan gadoo harkiftee irraa baafta. Replace blanket and bed spread. Isa birdilibsiidhaa fi bed spreadii gubbaarra hafe sanillee irraa jijjiirta. Meter corner. Cornera hunda ni hiita. Tuck in alongside for low bed. Yoonii fi sireen sun talafa biraa taate akkuma gararra usanitti illee dhiisuu ni dandeessa. Leave side hanging on high bed. Yoo ol dheertuu taate ni rarraafta, yoo gabaabduu taate ammoo firaasha jala dabarsuu qabda akka lafa hin tuqneef. Turn the top of bed spread under the blanket. Bed spreadii isa gubbaarra jiru sanii bilaankeetii jala dabarsita. Kana booda top sheetii bilaankeetii irra gad cabsita. Kana booda maaltu si hafe? Steepii takka qofaa si hafe. Change pillow caseidha. Kiisha makaddaa san irraa jijjiiruudha. Kiisha makaddaadhaa sanii irraa yeroo jijjiirtu kiisha san keessa harka kaa'attee san booda harka saniin makaddaa san fuuta. Boraatii san fuutee irra oloo deebifta. Lift patient hair to replace pillow. Eega kiishatti irraa jijjiirtee booda mataa isaa san ol kaaftee piilowii jala keessa. Piilowii kana yeroo keessu fuulli kiisha makaddaadhaa inni banaa qabu suni kara hulaarraa garagaluu qaba jenni. Turn away from the door. Hulaarraa garagaluu qaba. Loosen top bedding over patient toe and chest. Bakka miilaatii fi karaa qomaa kana akka garmalee qabee hin jirre mirkaneeffattee be sure the patient is comfortable. Sitti tolee jettaani. Amma sii mijjatee jettee gaafatta. Hoggaa inni jee clean bedside table. Meeshaa naannawa san jiru. Naannawa sireedhaa san kan peeshantiin itti fayyadamu. San qulqulleessitee remove dirty linen. Dirty linenii reefuu kiisha makaddaa keessa guurte san walitti qabdee living room in order. San booda mana sanii baata. Wash your hands, recording and documentation. Harka dhiqattee san booda waan hojjette kana galmeessita. Qabxiin asirratti barbaachiftuun ati yaadachuu qabdu. If full bath is not given at this time, yeroo siree tana afu jirtu yoo peeshantii kanaaf qaama isaa guututti kan qulqulleessin taate dirqama back should be washed. Duudi isaa dhiqamee qulqullaawee baakkeeriin maaseejiin kennamuufii qaba. Kanaaf occupied bediin kana fakkaatti. Proosijara isaa viidiyoo laalleeti mata dureetti aantu itti deebina.